Aye, Haji Amanur, difama Haji Amin bikuma itti dhaabbisan irraa mee ittuu fi hanqina neetworkiiti. Ayyeme achuma tuufi. Dhugaadha naannoo jaarsoo aanaa jaarsoo irratti yoo deeqadeebinu taate eega gaafattoo walgeenyi marmiiduu torbaan amma irra dabara kana lolli guyyaa tokko jidduu baheen beeku lolli gizee hunda isaanumaa lolaas haasa gizee garii wahii saamanii gizee garii mootummaalleen gizee garii darmattee deebiftii guyyaa tokko garuu guyyaa salaasaa moo arbaa lola isaan weerara isaan kaasaniin dirmachuu teenya itti ummata achi jiru hogguu isaan itti shirjaan gama biraa manni dirmatee fi ummata dirmatee kan hogguu harkanii fiiganii federaala yaamanii fiiganii federaalii gujidduu seenee waan gartee qawwee jirinof takkaa fi saarii fi kilaash irraa guuran ummata keenya akka malee miidhanii achi boodallee guyyaadhaan lolaa tahee ganama kanallee horii saamanii garuu illaa haga irraatti osuma lolli jiruu dubbiin irratti qoshoo gammachuun dhuftee akka eega miidiyaan mooraa fuguu dubbii tana xiyyeeffannaa itti kennuu eegalee irraa dubbachuu eegalee bulchiinsi Harargee bahaa tarkaanfii arra fudhatan tarkaanfii yoo dhugumatti akka isaan jedhan sunitti jira oolchanii tarkaanfii dhiyeessuu qabnu tarkaanfiin sunis federaalaa fi hunda walii qabanii za'aa 24 keessatti ummata naannoo sarara baqatee Oromoo kan amata lama guutuu baqatee ala jiru akka deebisan dirqama mootummaan naannoo Somaaliirra keessee isaanii akka dur daran ija baasee dirqiidhaan deemu ummata fiitiif laala toggoo harkaan Somaaliinis fudhatee ummata Somaaliitiin dirqiidhaan ummata sun bootaa isaaniitti haa deebi'anii jaanii dachuma teenya ummata mana keenyarra jiru nu qarachuu yaalee gogoran Oromoon hin ta'u jetteen wanni akkasii dachinta isaaniiti manni isaaniiti kondiishina takka dhabatti arraa fi barutti ummata bakka jiru wali gurree akka galanitti amrii kannanii kaka'een ummanni jaarsoo irraa godaane manneen hedduudha ummata Soomaalii ka bakka adda addaa dhufee qabatee yeroo nu kannaa jaaniini wanni akkasiin daleetu jaanii mana namaa biyya seera qabdu keessatti akkanuma dhufanii qubatanii keenya jechuun waan hin jirreef akka amma dafanii amma arraa amma za'aa dubbatu jiru kana mootummaan Harargee bahaa akkuma jirutti cinaasan dhuftee jijjigarraa ummata walii qabanii fe'uudhaaf waraana wajjin bakka deebisuudhaaf sunis waanuma amma torbaan as deemu kana waliin laalu taana waa achi deebisanii fi waa jirri akka jeesunitti gaa meen ilaalla waan amma deemaa jiru garuu wanni inni jechuuf aduu miidiyaan kuni deengadda dhaamsaa inni dhaamsee dhaamee ummata qayroo fi kana dhiibbaa fi bulchiinsa dubbisaa kajoon ijoolleen akkuma jirutti bulchiinsa dubbisanii dhiibbaa isaan bulchiinsarra fidan bulchiinsi hami duraan cinaa deddeemee akka ummanni kun godhan akka waraaninis saarii qabachuu dhiisee haqaaf gartee Soomaalii tumsuu dhiisee haqaaf ummata kana dachii isaaniirra deebisanii nageenyi eega waliif harraman turan waan waliif fidaan jiru seera balleessa seera dhiyeessuudha ummata kana nagaya isaaniitis naannoo namni tokko tuqamees akkasuma ummata Soomaalii jira kan naannoo cinaasan dubbatu yookaan ummata girii ummanni kunilleen akka aidanurraa eegalee mana isaanii deebi'u yoo mana isaanii namni keessa jiraate akka aidanurraa bahu yoo namni keessa hin jiraanne akka mana isaanii deebi'an awaajininis maali himamee ture garuu wanni nu gahaa jiru girii magaalaa cinaasan keessa ka jiru mana isaa kireeffatee kiraa maallaqa nyaataa achiin kun mana keenya Oromoo nurraa fudhatee jedhee kijiba oofuu ture sunillee ragaan waan itti as ba'eef waan dubbatu hin qabu namuu bakka irraa dhufe bakka gartee gaafa irraa godaansiisan sun irratti torbaan as deemu kana waan waliin xinxallee laaluu tahaa waan je'an kana hojiirra yoo oolchan ta'e dhugumatti oggus mootummaan ilkeeni qabdi jechuu kan seera ittiin gartee lafarra oolchitu yookaan yoo waan ifii jette waan ifii murteessite sun godhuu dadhabdee gaa meen oggus gaa mootummaa waan ifii jette yoo godhuu dadhabdee gaa oggus mootummaa jechuun nama dhibdi haa ta'u mee sun hunda laalu jirra sun hunda wanna godhu jirra mee amma wanni guddaan eega arraa fi amma arma dhufte dubbiin tuni walirra oolanii bulanii murtii sun kannanii sanaafuu wanni fi jechuuf aduu ummanni keenya bakka jirtanii ifin dagatinaa mootummaa Oromiyaati. Mee xumuratti gara dhaamsa xumuraarratti achi deebinaa
Amma wanni ati nu ibsite keessaafuu kunis wanta xiqqishoo qalbii nama hojjeessudha. Keessaafuu jechuudha karaa miidiyaa mooraa fuugiin miidiyaa mooraa fuug sagalee hawaasaa ta'uudhaan karaalee garaagaraatiin hanga sadarkaa bulchiinsaatti dhiibbaaleen garaagaraa hawaasni keenya illeen sagalee hawaasaa tana dhagahee dhiibbaa godhaniin furmaanni haga takka xiqqishoo mul'achaa jiraadha kan nuuf himte. Kuni waan bareedaadha akka waliigalaatti dhaamsa xumurratti ni deemna. Mee gama adeeroo Haaji Sheekh Mahamad Nuuritti achi dabarra. Mee adeeroo xumurratti mee dhaamsi ati Oromoota ni jiraami bulchiinsa keessa jiranis haa ta'u keessaafuu karaa naannoo Cinaaksanis haa ta'u moor karaa Dirree Dhawaatis haa ta'u amma fakkeenyaaf Dirree Dhawaa keessa yeroo ammaa kan aangoo harkaa qabu kantiibaa keessaas hanga sadarkaa kantiibaattis Oromoodha. Haalli keessaafuu dhiyeenya kana achitti tahees haala hin eeggamnedha. Yeroo itti mootummaan kan Oromooti kan ilma abbaa gadaatiitu masaraa mootummaa keessa jira jedhanii yeroo itti olaantummaan Oromoo lalisaa jira jechaa jirutti yeroo itti Oromoon hafuura baafatte jennutti haalli kun ammas Dirree Dhawaa keessatti jalqabee jira. Dirree Dhawaa qofa osoo hin ta'in akka guutuu biyyattis waa hedduu jira jechuudha. Mee saniif adeerooti dhaamsa itti qabdu mee Oromootaaf. Akkuma bismillaahi ar-rahmaani ar-rahiim. Wassalaatu wassalaamu alaa sayyidil mursaliin wa alaa aalihi wa sahbihi wasallam. Obboleeyyan keenya dubbiin yoo amma barnuti namichi amata 90 ol iji bayte boru ganama nama si wal dhaanu agarree ijatee tana jennaani edamaahu buluu hin danda'uu je. Dubbiin amma nuti itti jirru tuni ani barana gaafaan biyya dhaqe dubbiin ani baatii takkaa miti guyyaa 15tti fixeetiin keessaa baha jedhee asirraa deeme hangi naannawa Dirree Dhawaadhaatii fi hulaa hamaatii fi ergootaa iddoo hangan maaliif wanni kun obboleeyyan keenya wanni namni Oromoodhaa beekuu qabu wanni namni Oromoodhaa aktiivistiis ta'e poolitiks ta'e namni gartee aalimaas ta'e nama abbaa fedhees ta'e amma yeroon amma nuti arrarra jirru tuni yeroon amma nuti keessa jirru tuni yeroon ammarra ummata Oromootiif gaariidhaa dhuftee hin beektu. Yeroon ammarra hamtuutiis hin jirtu ammas maaliifi waalamiin kanaatu wal cinaa deemu. Ammarra gaariidhaa wanni jirraaf hangi arra nuti hafuura baafate addunyaa irratti takkaa namni hafuura baafatee hin beeknu nuti namni afaan Oromoodhaa dubbatu. That's number one. Kun akka duraati. Lammeessaa yeroon ammarra hamtuudhaa wanni nun jirreef yoo bakka tana kufnee jenoosaayitiidhaan dhufa obboleeyyan keenya. Sanyii namaa lafarraa wal duguuguudhaatu dhufa. Wanni namni understand godhuu qabu. Wanni namayyuu beekuu qabu. Qabsoon hoggaa qabsoo jechuun maali maalaan qabsoodhaa? Ka gabroomsee fi ka gabroonfataa fi ka gabroome idduutti lolliqa. Lolli ka'e kun kan namichi tokko obboleeyyan keenya namni tokko amata 250 irraa ilaa 200 biyya tana keessa amaarri bar dawla la'amiiqa jaaniin afaan arabaatitti dawlaa takka mangistii takka ta hiddi oda mangistii hidda odaadhaa kana faliixee jechuudha bar deep rooted government warri afaan ingiliziidha biirokraasii kana gartee jarri kun pirootokoolli mangistiidhaa isaanirra ijaarame taaliimni isaanirra ijaarame mangistiin isaanirra ijaaramte namni kun hundi shaabiin Itoophiyaadhaa kun akka jirutti obboleeyyan keenya kana isaaf gibira galcha. Ummanni kun ummata humna namaatiin addunyaa tana keessa deemee addunyaa tana keessa baratee ta amaaraa nama afaan amaaraa dubbatu nama amantii kiristaanaa qabutti akkasitti addunyaa tun beeyti. Hayila Sillaaseen nugusa tokko hoggaa addunyaan hoggaa mee faranjii gaafadhu nugusa 250 akkasii katabanii addunyaadhaaf kennan. Nugusni tokko yoo amatuma 5 Hayila Sillaaseen amata 50 biyya san bulche.
yoo nugusni tokko amatuma 5 biyya san bulche nugusni 200 biyya tana amata 3,000 himannaa jaan namni biraa namni nun tahin namni amaaran tahin biyya tana itti dhufee siin jaa ammoo dhugaa rabbiititti taariikhattis namni biyya san dhufe isa nama kana hoggaa dhufe namni biyya tana dhufe isa ka biyya tana dhufe hoggaa dhufe tuuristummaan hin dhufne wadaajan dhufne ziyaaraan dhufne lolaanii dhufe nama qabsee horii namaa saamee mana namaa gubee achiin booda gattaa'eetii ilma namaa akka dabraatitti gabroonfatee bilisa akka isaa gabroonfatee qotee itti dalagee itti qotee manatti itti galcha kanaafi jabaan mana taa'ee wadaa ganama jabaan mana taa'ee wadaa ganama hiyyeessi karaa hojii eegganama jabaan mana taa'ee wadaa ganama gameessi namaa hayyamee hin fe'amu jiruu gabra gootu didee qalamaa gamaa gamanaa tanuu taajjabanii gooshuu saree moote kan gaafa lamaa je eenyu gaafni lama beektaa oromoo kiristaanaatiif islaamaati gooshuu saree moote kan gaafa lamaa kan fi ol qabee galjalaa si godhe hoggaa firdii godhu kan fi ol qabee galjalaa si godhe tokkoon wal kilaafta waliif hakamaa je yoo amaara tokkoo fi oromoo tokko wal lole amaaraa fi firdii godha ummanni kun wanni maraateef waan amma dura bareetu isa maraachise akkuma amma dura isin hin jeetti namni oromoodhaa kun nama deemuu hin danda'uu jechuutti lafa kaa'e addunyaan amma dabanattee agarte oromoon nama akka oromoon tahee oromoo makee isaahu oromoon tokko yoonii fi amaaran gargaariin amaarii biyya sana cabsuu danda'u odoo oromoon garii hin gargaaruu baatte sidaamni kophaa kamiin cabsee nu saamaa je odaaruu baate akka biyya sana cabsee ta'a as keessaas ammaas mootummaa tana mootummaa amma jirtu tana mootummaan hanga mootummaa tanaa amma rakkoodha jirtu hin jirtu maaliif mootummaa tana khaznaa siidhaa duwwaan illeen akka jirtutti waan jirtu wayyaaneen akka jirtutti xuluggootee baafatte biyya san keessaa biitti tun amata 30 dabre kana guutuu nama waa xiqqoo tokkotu riisoorsii biitti san qabdu saddi walli ta'uudhaaf Itoophiyaan biyya miskintittiidha kana ta'uudhaa wajjin riisoorsii san hunda mulluggootee baankii indivijuwaalii jeneraalonni hundi baankii mataa isaanii qaban mulluggoodhanii jechuudha. Difeensi ministeriin lamman bar ganaa jaaruudhaatti isarra barbaachisa malee waan difeensiin biitti san qabdu 90% harka 990 fudhatteeti baqaleetti hin galte jarri kun. Amma gaa amaarri chaansiin inni amma amaarri maal barbaada amaarri maali wanni inni barbaadu biyya tana laaquu barbaada amma laaqee akka oromoon maaliif namicha kana dhiibanii hanga inni juwaara kana jee guyyaa tokko aboo namicha kana odoo dhiibdanii gurbaa kana diktaateriin waan isaanumaan inqilaabni gadda ka'eetan maaliif ka'e jarri kun wanni isaan barbaadan maali wayyaaneen isaan ga biyya san turte ummata kana waliin neeyxeetii akka Itoophiyaan tura Torkii muramee jira bas mee yeroo biraa waliin dachaanaa dhaabeetiin jira ammaan ta'an dhaabbate muramee jira irraa yaa
networkii dhaabbatee akkasumas deebi'e. Ya, networkii irra dhaabbate. Ya, asmara xumurra خلاص bakka asmara xumurraamee boru yeroo biraatti deebinu. Makan buka sasa media mora